Ayyee ashamaar kafuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanoo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isinaa qabu jecha kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha anis mu'eedha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo appilikeeshinoota hunda isaa bilbila keessan irraa qabdan bakka tokkotti qabate isiniif qabadhee dhufee jira. Appiin kun appilikeeshinoota hunda bilbila keessan irraa qabdan bakka tokko qabatee jira. Kan akka TikTok, Facebook, Messenger, Twitter kan barbaadan jechaadha. Telegram, WhatsApp kan barbaadan appii kanarraa appiin dhabdan tokko illee hin jiru. Appii tokko irratti appoota kan hundayyuu ni argattan jechaadha. Faayidaan appii kanaa inni guddaan dhaggeeffattoota kan koo appoota hundayyuu bakka tokko qabatee jira. Meegaabaaytii muraasa taheen. Garuu appoota adda addaan yoo itti fayyadamtan istooreejiin bilbila keessanii ni guuta. Sababa kanaaf appii kanatti fayyadamtanii istooreejii bilbila keessan irratti argamullee qusachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf Feesbuukiin tokkichi gara meegaabaaytii 80-90 naannoo san qabata. Appiin kun garuu Feesbuukii tokkochi hin gahu. Garuu of keessatti appoota baay'ee of keessaa qaba. Kanaafiyyuu appii isin gargaaruudha. Wajjin ilaalla. Egaa warroon yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanaala keenyallee argachuu barbaadan YouTube irratti salphaamatti argachuu ni dandeessanii Soofuma Raappii jettanii yoo sarchi gootan jalqaba irratti kan isiniif dhufu kanaadha. Isa kana kilik gochuudhaan keessa seentanii viidiyoowwan baay'eedha gara viidiyoo 108 naannoo san hojjedhe jira. Egaa viidiyoowwan kanneen daawwachuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kanaan dura viidiyoo tokko hojjedhe jira. Bilbila nama tokko to'achuudhaaf yookaan haggochuudhaaf kan isin gargaaru koodii fayyadamtanii akkamitti haggochuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiise. Garuu namni tokko koodii ana achirratti isin agarsiise viidiyoo kana hundi keessanii daawwadhaadha. Koodii ana achirratti isin agarsiise san kan guutaa jirtan bilbila keessan irratti bilbila nama saniiti kan guutaa jirtan. Kana gochuun keessan immoo nama santu isin to'ataa jira jechaadha. Faallaa gootan isin nama to'adhatti namni isin to'ataa jira jechaadha. Sababa kanaaf viidiyoo kanarraa of eeggannoo godhaadha. Kana kan gootan bilbila nama sanii irratti bilbila keessan guutan malee bilbila keessan irratti bilbila nama sanii hin guutanii isa kana sirreeffama isinii kennuudhaaf keessan namoonni isin sirreesse baay'een jirtanii hagammaatti namni 2700 naannoo san ilaalee jira. Viidiyoo kanas daawwadhaadha. Viidiyoowwan baay'ee isin fayyadan jiran jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoowwan kanneen illee hunda isaayyuu daawwachuu hin dagatinaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Ishee kana tuquudhaan fuulduratti mallattoo notifiikeeshinii yookaan bilbila isin dhufti ishee tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hundayyuu viidiyoo an lakkisu akka isin dhaqqabuuf jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo haaraa yeroo an lakkisu yeroo hundayyuu mallattoo meeseejiitiin yookaan beeksisaatiin isin dhaqqaba. Viidiyoon isin darbu tokkollee hin jiru jechaadha. Viidiyoowwan as keessatti argamanillee daawwadhaadha. Amma gara barnoota keenyaatti jedha. Egaa appichi Appisoo jedhama. Yeroo argachuu barbaadan Play Store irratti jechaadha. Garuu social media hunda of keessaa qaba. Social media browser jechuunis ni danda'ama jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo faayidaan guddaan appii kana meegaabaayita muraasa taheen appoota baay'eetti fayyadamu jechuudha. Appoota baay'ee of keessaa qaba. TikTok, Messenger, Facebook, WhatsApp appiin asirratti dhabame tokkollee hin jiru jechaadha. Kanaafiyyuu meegaabaayiti muraasa. Meegaabaayiti 3.4dha. Garuu faayidaan isaa appoota baay'ee bakka bu'a jechaadha. Mee fakkeenyaaf appoonni bilbila keessan irratti argamu kan akka Facebook, TikTok maal kunniin meegaabaayiti meeqa bilbila keessan irraa akka qabaatan mee jalqaba haa ilaallu. Sitingii bilbila keessanii seentanii ergasii appis kan jedhu kana keessa seentanii egaa meegaabaayiti meeqa bilbila keessan irraa fayyadamaa akka jiran ni ilaalla tokko tokkoon. Fakkeenyaaf Feesbuukiin guddichaadha. Meegaabaayiti 384dha kan itti fayyadamu jechaadha. Mee kan biraa immoo haa ilaallu. Kan biraa immoo Facebook Lite'dha kan duratti guddaadha. Inni kun ammoo meegaabaayiti 48 itti fayyadame jechaadha. Fakkeenyaaf WhatsApp immoo haa ilaallu. WhatsApp meegaabaayiti 108 fayyadame. Messenger immoo yoo ilaaltan meegaabaayiti 245 fayyadame. Kana jechuun bilbila keessan irratti appoonni kunniin bakka ni dhiphisu jechuudha. Appii kana garuu akkamitti akka itti fayyadamtanii fi eessa akka argattan amma waliin ilaalla. Appii kana linkii isaa jechuudha Telegram kan koo jala argachuu dandeessanii. Linkii Telegram kooti bakka viidiyoo kanatti galakkisee description jala isiniif kaaha. Akkanumallee warroonni buufachuu barbaadan Play Store irratti illee salphumatti ni argama jechaadha. Kanaafiyyuu Play Store irra ni seentanii yeroo barreessitan jechaadha Appisoo jettanii barreessitan. APPSO jettanii barreessitan. Isa jalqabatti isinii dhufe kana kilik gootan. Akkuma asirratti argattan appichi kana fakkaata. Meegaabaayiti 3.4dha. Meegaabaayiti 5 guutuu baay'ee tokko xiqqoodha. Reetiin isaaf kenname garuu 3+dha. Akkanumallee nama miliyoona 10 oltu ilaale. Egaa appichi kana fakkaata. Instaayil walumaan buufna jechaadha. Anis ni buufadha. Instaayil isa jedhu kana kilik gootan. Egaa lakkaa'ee amma fixootti ni eegdu. Egaa instaayil godhaa jira. Egaa amma buusee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo buusee jira. Kanaafiyyuu open gootan. Egaa jalqaba irratti isa argamu kana while using the app isa jedhu kana kilik gootan. Ammas irra deebitanii while using the app isa jedhu kana kilik gootanii irra deebitanii ammas kilik gootan. Ergasii immoo allow jettan.
amma sara deebitanii alloo yetan al sadii jechuudha. Egaa appichi kana fakkaata jechaadha. Keessa yoo seentan appichi kana fakkaata. Facebookiin as jira, Twitterri as jira, Facebookiin as jira, Instagramni as jira, Messenger as jira, Googlein as jira, Twitterri as jira, TikTokiin as jira, YouTubein as jira, akkuma Zoom as jira, WhatsAppiin as jira, Likein as jira. Egaa appii asirra dhabdan hin jiru jechuudha. Gmailin as jira jechaadha. Egaa wantoonni asirra dhabdan hin jirtanii warroonni biyya alatti AdSenseedhaan fayyadamtan AdSenseen mataa ofii qabatee asirra jira jechaadha. Egaa appoota baay'eetu jira as keessa deemtanii isin ilaaluu dandeessanii baay'ee tokko appii cimaa ta'eedha. Baay'eetu jira isin hunda isaatu ilaalaadha. An yeroo nan gahu yeroo isinitti dhiyeessuu kan kootiin duratti akkamitti akka itti fayyadamtan qofa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Facebookitti fayyadamuu yoo barbaadan Facebookii isa yeroo kana kilik gootan. Appoota hundayyuu bifuma kanaan gootan jechaadha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo bakka jalqabaa kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan guutan isa itti aanu bakka paaswordii kana paaswordii keessan isa sirrii itti baaftan loogiin jettanii immediately isiniif bana jechaadha. Haala kanaan itti guuttatanii banachuu ni dandeessanii mee kan biraa immoo isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf kan biraa immoo TikTokiitti fayyadamuu yoo barbaadan TikTokii irratti ogeettanii ergasii open TikTokii isa jedhu kana dhiiftanii kanatti not now kan jedhu kana kilik gootan immediately akka isiniif banuu barbaadan akkuma margartan TikTokiin kan koobanaadha. Ergasii bakka profaayilii keessan fakkaatu kana tuquudha sign up gootanii profaayilii keessan irratti lakkoofsa bilbilaa keessan yookaan email keessan fi koodii kan keessan yoo itti galchitan TikTokiin keessan isiniif bana jechaadha. Akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo aappii hundayyuu itti fayyadamuu ni dandeessanii. Aappii baay'ee bareeda ta'edha. Aappiin kun bilbila keessan irratti bakka isiniif qusataa itti fayyadamaadha. Isin qarqaara isin jechuudhaa fi dhaggeeffattoota kan koo yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni hanga ammaatti na faana turtan baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hundayyuu viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf. Akkanumallee maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.